Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessanii fe'ateecha guyyaa har'aa maangoo yoo nyaanne qaama keenyaaf faayidaa inni qabu kudhanii ol isiniif qabadheen dhiyaadheera. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun na waliin turaa jecha namoonni chaanal keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin qophiiwwan adda addaa xalayaa jaallaa seenaa jireenyaa fi fayyaa irratti hundaa'an illee isiniif qabattee waan dhiyaattuuf subscribe gootanii maatii keenya ta'uun akka irratti hirmaattan kabajaan isin gaafachaa kallachumaan gara faayidaawwan maangoon qaama keenyaaf qabu. Egaan faayidaawwan maangoon qabu keessaa inni sadarkaa tokkoffaa irratti argamu hanga koolesteroolii qaama keenya keessaa ni hir'isa jedha. Egaan koolesteroolii jechuun gabaabumatti cooma jennee dubbachuu ni dandeenya. Molekiyilota orgaanikii ta'ee foormulaan inni ittiin waamamu C27H46O kan jedhudha. Koolesterooliin qaama keenyaaf annisa kennuutiin faayidaa qabaatus yoo qaama keenyi haga barbaachisuutii ol fudhate garuu dhiibbaa nurratti uumuutiin kanneen akka boorcii yookiin foon hin barbaachisne qaama keenya irratti rarra'an kan fidu ni ta'a. Namoonni baay'inaa koolesteroolii qaban yeroo hedduu kan isaan hubamanii dhukkuba laphee yookiin heart diseaseedha. Kun immoo dhiigni qaama keessatti haala barbaachisaa ta'eetiin akka raabsamne koolesteroolii yookiin coomni faatii ta'e kun waan ittisuuf dhiibbaa namarraatiin ga'a. Egaan akka qorattoonni jedhanitti maangoo nyaachuun dhibee kanarraatii akka nama ittisuu fi fayyaa onnee keenyaa keessatti gahee guddaa akka qabu ni dubbatu. Inni lammaffaan gogaa qaama keenyaa fi egaan akkuma beekamu bareedinni qaama keenyaa fuula keenyaa guutummaa guutuutti kan inni irratti hundaa'u gogaa keenya irrattidha. Haga umriin keenyi dabalaa deemutti kan bareedinni keenyi gadi bu'aa dhufu sababa gogaan keenyi walitti sunturawanii fi kana keessatti maangoo fayyadamuun qaamni keenyi bifa bareedaa ta'eetiin akka turuuf nu gargaara. Kunis haala kamiitiin fayyadamuun danda'ama yoo dhame gogaa maangoo ergaa irraa quncisnee booda maangoo sanaa qaama barbaannu keenyatti dibachuutiin fuula keenya ta'uu danda'a, harka keenya ta'uu danda'a. Hanga daqiiqaa 10tti otoo irraa miiciin irra tursiisuutiin gogaa qaama keenyaa cufamee banuun bareedina qaama keenyaa eeguu ni dandeenya jedha. Egaan qabxiin inni sadaffaan immoo maangoo fayyadamuun namoota fedhii wal qunnamtii saalaa gadhaanaa ta'e qaban akka fooyyessuu fi danda'uu fi maangoon viitaamin E kan of keessaa qabu waan ta'eef dhibeewwan dadhabbiinsa wal qunnamtii saalaatiin dhufan immoo yoo seelonni hojii kanarratti nama gargaaran du'an waan ta'eef maangoon immoo viitaamin E'tiin kan badhaadhe waan ta'eef narvoota kanaa akka isaan inzaayimii kana maddisiisanii seeliin kun hojii isaanii dalagan waan taasisuuf namoota dhiibbaa kana keessa jiraniitiif qorannoon akka argisiisutti maangoo nyaachuun fala dha'edha. Qabxiin inni arfaffaan dubartii ulfarra jirtus maangoo nyaachuun baay'isee ni gargaara. Yeroo hedduu dubartoonni ulfaa kan isaan hubaman dhiibbaa dhiigaa yookiin dhibee hir'inaa dhiigaatii waan ta'eef hir'inaa dhiigaa keessatti tokkoffaa dhiiga dabaluun lammaffaa immoo hidda keessatti dhiigonni haalaan rabsamanii gara laphee gara onnee akka deeman taasisuun maangoon faayidaa guddaati ni qaba. Qabxiin shanaffaan egaa ulfaatinni qaama keenyaa kan baay'ee gadi bu'e yoo ta'e maangoo bilchaataa tokko nyaachuun yoo xiqqaatee kaalorii 75 kan of keessaa qabuuf akkanumallee kaarboohayidireetii staarchiillee waan of keessaa qabuuf maangoo yoo sooranne ulfaatina qaama keenyaa ol kaasuun akka danda'amu qorannoon ni ibsa. Egaan qabxiin ja'affaa immoo qola maangooti. Hedduun keenyi akkuma beekamu maangoo erga quncisnee booddee ni ganna. Haa ta'uutii garuu qolli maangoo parsantiin 25 viitaamin E'tii waan badhaadheef ijji keenyi dafee akka hin dadhabnee fi rakkoo yeroo halkanii arguu dadhabuu akka furullee ni ibsa. Akkanumallee umriin keenyi haga dabalaa deemee dandeettiin ijji keenyi arguu gadi bu'aa waan dhufuuf qola maangoo yoo soorannee dhibee kanarraatii akka baraaramnu qorannooleen ni ibsu. Qabxiin inni gara biraa maangoon nuuf argamsiisu keessaa dandeettii waa yaadachuun keenyi akka dabalu ni taasisa. Yeroo ammaa kanatti keessumaa hedduun keenyi rakkoo waa yaadachuun keenyi waan dabalaa dhufeeruuf sababoota garaagaraatiin xiinsammuun keenyi waa yaadachuu yeroo dadhabu rakkoo yookiin dhiphina sana keessaa nu baasee inzaayimoonni wantoota yeroo dhiyoos ta'e wantoota yeroo fagoo akka nu yaadachiisaniif seeliin isaanii dadhabee maangoo yoo sooranne dadammaqanii wantoota barbaannee yeroo barbaannetti akka yaadannu nu gargaaruu kan taasisudha. Qabxiin inni gara biraa maangoo soorachuun gubiinsa qaamaa akka malee kan nurraa ittisu ni ta'a. Sababoota dhukkuba garaagaraatiin qaamni keenyi gubiinsisaa dabaluu ni danda'a. Yeroo kanatti immoo ho'ii qaama keenya keessaa dabaluun qaamni keenyi tempereecharaa sirrii ta'eetiin akka hin tajaajillee waan taasisuuf yeroo haalli kun
kun nu mudatu maangoo soorachuun gubiinsa qaama keenyaallee hir'isuun ni danda'ama. Qabxiin inni sagalaffaan daakamuu dhabuu soorataallee nurraatii ittisa. Yeroo tokko sababoota garaagaraatiin qaamni keenyi soorataa daakuu dadhabee garaan keenyi bokokuu fi hafuura akkanumallee uufuu garaagaraa baasuutiin nama rakkisuu ni danda'a. Kun immoo hedduminaan kan ta'uu danda'u sababa garaachi keenyi soorataa seeraan daakuu dadhabuurraa kan ka'e waan ta'eef maangoo soorachuun dhibee kanarraallee akka nu baraaru qorattoonni ni ibsu. Qabxiin inni gara biraan namoota dhibee sukkaaraatiin hubamaniif hanga insuliinii qaama keessaa hir'isuun akka isaan fayyadu qorattoonni ni dubbatu. Kunis kan ta'uu danda'u baala maangoo xiqqoo danfisanii halkan guutuu dhuubanii bulchuun sanaan booddee bishaan irra keessa jiru calalanii dhuguun rakkoo insuliinii kan ittisudha. Qabxiin inni dhumaa fi 11ffaan maangoo fayyadamuun dhibee kaansarii nurraatii qolata. Yeroo ammaa kanatti akkuma hedduun keessan beektan rakkoo dhukkubaa kaansariitiif qorichoonni hedduun hin argamne. Kanarraa kan ka'e namoota 100 dhibee kaansariitiin qabaman keessaa 28 lubbuun isaanii darbuu akka danda'udha qorannoon kan ibsu. Dhibeen kaansarii kun akka nu qabatuuf sababoonni garaagaraa kanneen akka sigaaraa xuuxuu, hir'ina nyaataa fi ulfaatina barbaachisuu oliin qabaachuun muraasa ta'uu ni danda'u. Akkanumallee ultraviolet radiationiin parsantii 4.7 kaansarii qabsiisuu keessatti gahee guddaa ni qaba. Kanaaf maangoo soorachuun keessumaayyuu kaansaroota kanneen akka yookiin kaansarii harmaa fi kaansarii mar'immaanii irra guddaan irraa nu ittisuu irratti gahee guddaa akka qabu qorattoonni ni ibsu. Kaansarii harmaa fi kaansarii mar'immaanii. Egaan jaalatamtootaa fi hordoftoota qophii Oromiyaa 24 guyyaa irraa kan ilaalle faayidaawwan 11 maangoo soorachuun qaama keenyaaf nuuf argamsiisudha. Kanaaf maangoo kana yeroo soorannu calluma jennee nyaata qofaaf otoo hin taane faayidaa isaa kana beekanii soorachuun illee fayyaa xiinsammuu keenyaaf illee gahee guddaa waan qabuuf haga danda'ametti wantoota soorannuu xiyyeeffannootti laannee faayidaa isaanii waliin beekuun dhibeewwan kanneen akkasiitiif akka hin saaxilamne waan nu gargaaraniif wantoota akkanaa beekuun laayyoo miti. Egaan qophiin guyyaa irraaf siniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti qopheessuuf qindeessuudhaan hanga yoonaa sin waliin kanan ture gammachiista shoomeen jedhama. Laayikii fi sheer gochuun na deeggaraa jecha qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti warri kun warraan warri